walumaa galatti guutuu dubartoonni Oromoo guutuun hedduun isin jaaladha. Akka isin na jaalatanii na deeggartanii na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitan kanatti rabbiin isin haa jaalatu isin jedha. Nama arrabsina. Namoonni beektan waan hinaaffaan ta'e akka nama gootus ni beektan. Namni kun akka tatta'us ni beektan. Saniifu maaliif akkanas hin je'ina? Wajjin nyaatee wajjin dhugee wajjin hin bobbaha wajjin malee jiru rakkoo itti taha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota sadartoota kabajamtoota keenya gaarra du'aayiidhaan as deebinee jirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya adallee dachaanii jirra. Baga jiraatan nutillee baga jiraanne alhamdulillah kunoo anillee fayyeetiin jira. Daawwattootaa fi hordoftoonni kiyya galatoomaadhaan isiniin ja'a. Isinillee umrii isin haa dheereessuu fayyaa bareeddu wajjin warra ramadaana kanallee nagayaan fuudhee nagaan lafa kaa'u rabbiin nu haa godhu jenna. Du'aayin teessan hedduudha. Du'aayin qinaa dhaabbattanii galatoomaadhaan isiniin ja'a warri du'aayin abbootan hundinuu umrii dheeradhaadhaan isiniin ja'a horaa bulaadhaa Oromootiyaa isiniin jaaladha. Oromootiyaa qaqqaalii hedduun isin jaaladha isiniin jecha asumaanu. Oromootiyaa hedduun isin jaaladha. Akkanaa isin seenee rabbii anallee isinillee namuma hunduma keenya rabbii umrii nu haa dheeressuun isiniin ja'a. Hedduu wal jaalatti Oromoon akkuma jaame qotaa fi gandaan osoo waliin qoonnetti Oromummaaf jecha wal cinaa dhaabbatanii osoo waliin beeyne namni akkanatti wal jaalachuun kun waan guddaadha. Galatoomaadhaan isiniin jedha. Dhugumasiiti arraan tana sa'aada du'aayi teessaniin akkanatti as geessee jechuudha. Du'aayi teessaniin bira dhaabbattanii jajjabeessitanii akkasittiin qasilaa arra sa'aadeera kanan jira du'aayi teessan bikka adda bikka jirtu hunda isin hundinuu bikka jirtan mara isin hundinuu du'aayi gootanii kanatti jajjabeessitanii abshirni jirra sa'aadaa teenya rabbi si haa fayyisuun bira dhaabbatanii jajjabeessitanii arra du'aayi teessaniin sa'aadaas geesse du'aayin akkasii jajjabaattee isin jala daawwattoota keenya galatoomaa isin jenna bikka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u isinillee Oromoo teenya kadhukkubsattellee rabbi haa fayyisu qadu'ellee rabbi rahmata haa godhuufi jenneeti. Kafayyaan qabnellee rabbi haa fayyisu akkuma isin jettanitti du'aayi gootanitti inshallah rabbi haa fayyisu kaanillee akkasumatti rabbiin itti haa iida'uufi dhabaa keenyallee rabbi haa kennuufi qabullee itti haa iida'uufi jennee du'aayi goona akkasumatti nu galatoomaa isin jenna dut akka isin galatoomfanna irraan tana sa'aada du'aayi ta'e du'aayin bira dhaabbachuudhaan nu galatoomaa galata keessan inshallah rabbummaan isinii haa deebisu. Akka isin bira dhaabbattanii jajjabeessitanitti nu jiraadha isin jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hundaafuu dhiifama naa godhan isiniin ja'a. Waan hin dalagee osoo hin beekini akka abduun itti fakkaatu jirti osoo hin beekini hojjedhee maaliif namni aarata akka uumu fadhe dalagaa garuu lubbuutti tapha hin jiru lubbuufiitti dhiifama naa godhan isiniin ja'a. Yaadumaatu hedduun aartee san keessa na galchee. Sarma hundaa rabbi nurraa uumachee jira. Namni biraallee fakkaataan akka fayyaalleen waan akkanaa kan akka irraa ifeegu akka ittiin deebineen isiniin ja'a. Yaaduma hoggaadhaan isa ari'ees mi'iyyoo fideetuma asitti mannatti deebi'a. Yoo osoo isan barbaannee hoggaan dalagaa kutennee fi as fida. Kanumaatu waa hundaa'u aaraatti nu galeessiseen isiniin ja'a. Namni hundinuu akka waan akkanaa kana hin dareenee irraa fayyadamuu isiniin ja'a. Osumaan inni naafu juutiin inni mi'iyyoo fuudhee suudii deemaa jettee mi'iyyoo natti wallaan akkumaan jettee dhugee hin beeku. Wama hundaafuu wanni kutte waan kutte jalatti wanni jechuun hin barbaachisu. Ammallee yaaduu akkuma gartanitti naafimaati kaleessa hoggaan dhufee deemii hin galuu ani manatti hin galuu deemii ilmaan kan keessa galii bilqis deemii mana kiyyaatti hojii aanaa naan jette inni laa. Ani irraa hin baay'isii ilmaan see keessatti haa deebitu jechuudha. Hoggaa nuti mana himaatti as dhufne inni dura dhufee mana taa'u jira. Akkasitti ani ammas keetiin deemennaa keenurraa gabbeellee hin fagaannee dhufuma jira ammallee yoo inni ammoo yaada kan asumaan itti fufee narraa achi goruu baate deemuun kiyya waan hin oolamne. Maanuu quba qabaadhaan isiniin ja'a.
maaliif ramadaana dhufee namni ganda keessatti deemullee hin bareedu ramadaana manuma ifiitti ol naqanii rabbichi maanuu nu haa eegu ubni nu dheereesse halkan edanaa to'amata guyyaa har'aa to'amata rabbi inshaallah rabbichi nu haa ga'u oomu hundaafuu khayrumaati. Akkuma beektan egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya abbuma feetee taatee nuti dhalaan kun Yahuudillee maan taane nuti jaarsi keenya akka nu gubba fuudhu abadan numan hayyamnu. Saniifuu saadawanni itti geesse odoo obsa qabdu osoo diin beektu odoo shari'aa amma anarra amma saadanii beekti shari'aa kara hundaanuu ni beekti barattee hangaa hedduu akkasi baradhee wanni hin beekneef jecha isiin nama diin baratee qaceellotti keessa gaseen innaa namni jechuun jaartiin takka jaarsanii hinaafti shayxanni kunis si buutee gaheera taane gubbaa si geessa jechuudha. Heera san gubbaa geessee saadallee summii kasi obaasee jechuun namni inni naafni abbaan beetee ni hinaafaan ni jirti nurraan hin baane waan dur jiraatu jaarsi saadaa hedduu baalagee ittiin gadiiti asii humba ujeeti gaa kunoo dirqitti firraa gabbaafne dirqii yaa hafid yaa salaamitti mana kanarraa firraa gabbaafne kuni ajaa'ibaati gaa yoo taa'ee yoo mana kanatti immoo ol deeme nuti waliin hin teenyu gaa akkuma agartan kanatti waliin hin jiraannu waliin hin teenyu mana kana keessa akkamitti teenyare asi mataa gubbaarra nu taa'ee fadhuun tala nutti fidaa sa'a 24 akkuma agartanitti gaa mee sa'aadaatuun kunooni agartanii nama xiqqaa kana hanqattee hin qabdu maashaallah yoo bareedominaa tana yoo xiqqoo tana wanni irraa irratti hin jirtu maaluma dhabeeti. Mee saada gubbatti tana gubba barbaadame maal irraa dhabee saada namaa gadi hin jirtu irraa ol jirti miiciyoo sana agartanii isiniiti. Mee maaltu irraa irru saada irraa wanni inni tanarra barbaadee sa'a 24 itti fidu mee maalii atan daawwattoota keenya komantii nu barreessa. Yoo nuti karaa malee jiraanne karaa hin jirtan jaagaa karaarra nu deeffadha illa jallaa fi ni gorfata namni nu gorfadha. Mee nuti badi jiraanne yoo dhugumaan badi jiraanne yaaddoon badi jiraate nutis badi jiraanne yoo nuti haqa jiraanne yaaddoon badi jiraate karaarraa deebisa. Yoo nutis badi jiraanne karaarraa mayne jiraates karaarra nu deebisa. Laakiin isaa haqa malee deema. Yoo miiciyyoo kunooni agartani yoo taanii ni agartani maal irraa dhabee ala bahee yoo jaarsi tokko maalitti ala baanii beektanis yoo abbaan manaa yoo haati mana keessaa cinqite. Kas gootee dhalaa bira dhiirota narra naawayyaa dhaayee jee alabba. Mee nama cinquu miti isin tun nama diin beeku nama waan hunda beeku akkana koolkooliyyitee deddeemtiin ijaarsa jetteeti. Nama diin beeku. Haye mee maal irraa dhabeeti karaa alaa bee jetta. Amma isuma tana yoo inni fuudhe gaanii harkaa jechuun nama tokko yooti isaa si bira jiruun agarre gizee alarraa baate garta. Gaafa san harkuu ta'a yaaddoon inuma harka gana hudduu keessa dhiituu ta'isi. Amma isiin irraa maraxatee isiin deddeemee yogguu takka isii garaa gubaanii ni harka gana gadhiittee ala baasuu deemte ni harkatan daawwattootaaf keenya waan inni itti jiru kana baalagee dhokune. Ilmaan kiyya kun maal ja'anii mee ilmaan kiyya kun irra ni rifatanii hin jenne kanuma sa'a 24 intala qabateetuma manuma keessa fiduu arra silaamee maanan ta'in anarra maanan ta'in odoo arra akkasii abdii fidee waa'uma maan intala akkasitti lafa isii baasa isii kaayanii. Namni firraa achi baaseeti waan takka firraa achi kaayeeti namni kun mush abalumaa akkana taatettadini nama arrabsina. Namoonni beektan waan hinaaffaan ta'e akka nama gootus ni beektan. Namni kun akka tatta'us ni beektan. Saniifu maaliif akkanaas hin ja'ina. Arraan odoo anan mataa kiyyarraa taate arra ifirraa kaasa mataa kiyyoo taate arra duruu lafee fi foon adda baase jechuudha. Obsa qabdi. Anu isii jeetiin obsee jira. Dubartoonni walumaa galatti guutuu dubartoonni Oromoo guutuun hedduun isin jaaladha. Akka isin na jaalattanii na deeggartanii na cinaa dhaabbattanii na jajjabeessitan kanatti rabbiin isin haa jaalatuun isin ja'a. Ammoo yaaddoon waan hedduun ajaa'ibsiiseetu jira. Ani dhugee kan itti dhugeefu dhufee na arge nam takkatti osoo hin dawwaliin najmaallee ni jirti bilqisillee ni jira. Nama biraallee ollaallee numa jira. Osoo ollaallee itti natti yaamee nam takkatti yaamee sumeeyyaa bakka biraa jirtu. Dawwalee yaamee hootu ijoollee keessa naa taa'ii. Waan nama ajaa'ibsiisamu waan nama ajaa'ibsiisu inni kunuu fayyaa qabu moo maraataadhaan na ajaa'ibsiisu jira inni nu abadan fayyaa namni qabu kasi fayyaa hin qabu namni fayyaa qabu tokko isii bikka fagoo osoo yaamee isii jechaa ta'ee ani fajjeessu deemu maaliif fidee ijoollee keessa naa kaa'aa
silaa bilqiisa dhuftee ari'uu baatte isin asuma teessee jechuun mana keessatti hafattee jechuudha. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisaati. Malee inni haa fuudheetuma sumeeyyuma tanaa fuudhee haala harume. Inni bar ijoollee jechaan finne akkuma mana galfatee wajjumaa jiraatuuf fidee bar fursaa harkate. Fursaa waan jaangartee fursaa jaan san keessa inni san keessa seene malee waan ijoollee fidan sayin. Annaa garaan akkasii fututu jettee na cinaan gabbaate silaanis harka guyyaa san waa'uma lamaawi. Rabbiinu isii baase waa hundarraa illee rabbiinu oolchi alhamdulillah halaalumatti nurraa jiraatani. Arraboodan taniin siimu yoo mana kana deebi'e ani waa ada seeneetiin jira. Soomanni sumaati aalii fi bira soomanuunis khayriidha. Wal bira soomana keenya rabbi kadhannee akkasitti wanni taana malee inni arrabooda ammas mana deebi. Antana keessan jiru. Wooma hundaafuu khayrumaa fi namni hundinuu ramadaana manuma ofitti soomanuudhaan bareeda. Khayri gaachaa Allah rabbiin ichumaanuu nu aafu. Asumaanuu warri yaaddoo galchi jettanis komentii barreessa. Warri yaaddoo isiilleen haa galtu. Yaaddoo sumeeyyaa fuusisii haa galtu jettanillee ni komentii jedhan na barreessa. Warri akkuma ala biyya sanitti haasirraa hafu jettanis komentii na barreessan isiniin ja'a. Warri hidhi jettanis harkarra guddatee deeggara. Harkarra guddatee namni deeggara. Saniifuu isin bira jirti deebiin teenyaa. Deebiin isin bira jirti waa hundaafuu isinitti dheerannee jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.